akkasitti xumurraa jechuudha. Amma akkaataatti baankii guunnummoo itti dabarree add payment method itti kun argitanii iddoo kana yeroo gad harkistan yeroo iddoo duraa iddoo kam jirti kunoola hamma dhumaatti payment info iddoo jettu kunoo payment info ishee kana yeroo ilaaltan yeroo argitan maaltu dhufaa kunoo add how you get paid edha mata duree irratti how you get paid edheeti akkati galchuu qabdu sitti ma add payment method tooftaattiin kaffaltiin siif raawwatamu galchi jechuun yaa'u karaattiin argannu jechuudha. Isa booda kunoo waan lama add maal fidaa filannoo lama naa fide filannoo lama namaa fida yeroo isin baankii payment method yookaan tooftaattiin yookaan karaatti yookaan malattiin kaffaltiif nuun raawwatamu yeroo nuti filannu waa lama nuu fida add payment method malattiin kaffaltiin si raawwatamu filannoo lama sii dhiyeessaa add new wire transfer details jedhe add new check details jedhe warri cheekiidhaan fudhachuu barbaadani cheekiin sun immoo yoo isa lammaffaa filattanii miidhaa qabaachuu danda'a. Sababiinsaa cheekiin karaa mana poostaa yeroo yerootti ergamaa ji'aanii mana poostaatii cheekii sana fudhattanii mana baankii deemtu jechuudha. Yoo isa lammaffaa filattan isarra garuu ani isa jalqabaa akka filattanan isinii jajjabeessa isinii filadhaa. add new wire transfer details jechuun lakkoofsa baankii kootti naafa ce'u naafa galu baankii keessan irraa baankii kootti transferii naafa ta'u jechuudha. hiikisaa jechuudha inni tokkoffaan kun baankiin keessan irraa kaffaltiin anaaf kaffalamuu malu naafa ce'u akkaawuntii kootti baankii lakkoofsa baankii kootti jechuudha. Isa booda isa tokkoffaa filachuu qabdu jechuudha malee isa cheekii yoo filattani isa booda add wire transfer details gaafanii tuqe maaltu dhufa kunoola unkanaa saaqe jechuudha. Tole unki kun maal qaba unki kun maal faa qaba beneficiary ID optional dha kun optional jechuun dirqama sirra hin jiru jechuudha guutuudhaaf beneficiary ID jechuun waraqaa eenyummaa keessanii jechuudha. Dirqama miti jechuudha kana guutuuni optional jedhee raammattu keessatti yoo dhiifte sin dandeessa yoo guutte sin dandeessa dirqamni sirra hin jiru. Achiiti kunoo isa lammaffaarraa jalqabna jechuudha. Inni lammaffaan maal jedha name on bank account lakkoofsa baankii sanarra maqaa jiru kunoo lakkoofsa baankii sanarra maqaa jiru achi maqaa baankichaa achi swift koodii baankichaa itti galchina jechuudha. Achi swift baankii koodichaa irratti aansee dhumarratti lakkoofsa baankii keenya lakkoofsa baankii akkaawuntii keenya si'a lama barreessina jechuudha. Si'a lama barreessina kana fakkaata. Swift koodii yeroo jennu bira yeroo ga'u isinitti hima. Fakkeenyaaf maqaa guutuu baankicharra jiru hanga kaakayyuutti yeroo baay'ee kan barreeffamu waan ta'eefi maqaa baankicharra jiru maqaa lakkoofsa akkaawuntii sanarra jiruun barreessina achiiti maqaa baankichaan barreessina. Fakkeenyaaf Oromiyaa International Bank jedha asirratti kan guuttate abbaan kana. Swift koodiin Oromiyaa International Bank oriireettaadha. Oriireettaadha argitanii oriireettaadha achi lakkoofsa baankichaa si'a lama barreessina jechuudha. Tokko jalqaba irratti tokko sarara jalqabaa irratti itti daballee mirkaneessuudhaaf sarara lammaffaa irratti barreessina jechuudha.
akkasitti si'a lama barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf kan Awaash baankiin Awaash Swift koodiin isaa maalidha? Awwineettaadha fakkeenyaaf. Ispeelingii isaa isinintena onlaayinii isaaniirra laaluu dandeessu. Google irratti Awaash baankii saaqxanii Swift koodii isaa laaluu dandeessu jechuudha. Kan Oromiyaa warri barbaadanis akkasuma kan baankii biraas warri barbaadan Google marra ilaaltu jechuudha. Websaayitii isaanii erga saaqxanii booda isarraa Swift koodii isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Isa booda kunoo lakkoofsatu hin dogoggoriin si'a lama barreessina jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa. Isa booda akkasitti guunnee erga xumurree booda maal goona? Seevenna. Set as primary payment method innet seevenna jechuudha. Akkasitti seevi godhanna. Kun amma argitanii akkasitti taa'a jechuudha. Amma asitti yeroo akkasitti taa'u akkasitti mul'ata jechuudha argitanii. Wire transfer to bank account dha kanan filadhe akkasitti naaf taa'a jechuudha. Google accountii koo keessa yoon haquu barbaade removing tuqaa, yoon edit gochuu barbaade fakkeenyaaf lakkoofsa ta'e dogoggoree yookiin maqaa baankirra maqaa accountii sanarra jiru dogoggoree yoo ta'e yookiin lakkoofsa dogoggoree ta'e yookiin Swift koodiin dogoggoree yoon ta'e maalan godhaa? Edit isa jedhuun tuqaa. Yoon immoo baankii jijjiiruu barbaade remove isa jedhu kanan tuqaa jechuudha. Remove kana tuqeen isa booda add payment method kanan tuqaa jechuudha. Isa kunoo laasa kophaa seesee as jirtu kana iseen tuqaa add payment method kanan tuqaa jechuudha. Remove ergan godhee booda yoon baankii kana hin barbaadu kan biraan galfadha yoon jedhe, yoon immoo baankii kanannaa ta'a garuu waan dogoggoree jira waan sirreessu jira yoon jedhe immoo editiin tuqaa jechuudha. Edit gaafa isin jettan isin geessa jechuudha. Isin guuttan sana qopheessee isin eegaa dhaxxanii editii gootu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Gabaabamatti yoon ibsuu yaalu akkaataatti pin koodiis guuttatan akkaant baankiis akkaataatti guuttatan kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan akka nu barreessitan ni abdanna.